gadhiisee olu taalee jechuudha. Haalli jiru maal fakkaatame? Ni rakkoo biyyattiiti. Habiraalee shakkootti hin jira. Farahaan bakka tana sobee jira. Weellistoota ati dinqisiifattu keessaa mee? Shaarukaan fa'aa Jaartii waan biraa daleedii jaarsis waan biraa dalagaa. walii hudhiisiti sokkitee hin beektu ashitaan. Kaaseetta dhaqqabattee mi garuu? Eessaa dhageesse? Rahaan nama akkamii ture ijoollummaan hin jeehu amma. Silaanuman deemaa miilan dhabee. Kaameeraadhaan gubbarra. Yaa giifti bareedina yaa shaggaa bareedina boojitu. Yaa giifti bareedina yaa shaggaa bareedina boojitu. Bareedni kee falfala kan akkaan ittiin nama rakkitu. Bareedni kee falfala kan akkaan ittiin nama rakkitu. Allaattiin dirree daawaa foomalee lafee nyaadinaa jetti. Allaattiin dirree daawaa foomalee lafee nyaadinaa jetti. Magaaleen biyya diyyaa samalee dubbisinaa jetti. Magaaleen Oromiyaa samalee dubbisinaa jetti. Asxootu asiin jira kallaloo mudhii fuudhanii kira. Asxootu asiin jira harargee haroo walakkaan jira. Nama walama miti biti baaqiyyaa watana miti. Waa hedduu takka galatoomii ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota ammayyaa showuu nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Kun sagantaa maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu arraan tanaggaa Farahaan Sulee yoo Farahaan Baddeessaadha kan isin jaallattan hedduu kan dinqisiifattan. Istiidiyoo maatti argameeti isin bashannansiisaa ture. Waa wal agarreef natti tolee jira. Anilleen akka kiyyatti istiidiyoo tanatti dhiyaachuu kiyyaan hedduu gammadeetiin jiraatelleen galatoomii. Galatoomii nama bubbulee weellee amma namni hoggaan fi sirraa harkoo qiyaasa ijoollee fakkaattaa. Nama almost amata 20 deemu amata 17 jechuun weellee keessatti waan salphaadhaa miti. Waa hedduu keessa dabarteeti almost namni gaa weelleewwan makaliip irra jiru kana beekuu mala hangaroo hangan sirraa odeeffadheeti osoo istiidiyoo galuu keenyaa dura weelleewwan 150 oli. Waa waan safaaxaa miti bara. 150 oli. Albama gaayoo gara albama hadiis miti albama 15 jechuudha mitire. Kadureen sanuu kadureen. Amma baasee wajjin. Weellee namni kalippaan si beekan dura albama lamaan booda namni si beekan fakkaata. Aksiimi? Ani namni baay'inaan kana beekee lilmee qaran qabne akka waliigalatti jechuudha. Lilmee qaran qabne booda lilmee qaran qabne irratti jechuudha. San dura ani kilippii lamaan hojjedhee ture lilmee qaran qabne dura. Caayaa jaalalaa bareedduu Baddeessaa Kajuu. Isaa fi Aboonaa Oromoo dhageessiin gorsaa Kajuu shaggooyee tokko jira. Suni ni awwaalame sirbii gadi hin dhiifamnees audioodhaan gadi dhiifame kilippiin suni cilee bishaan buutee ta'ee akka ta'ettuu sun jechuudha. Osoo gadi hin dhiifame. Caayaan jaalalaa garuu gadi dhiifamee jira. Ani asirratti ijoolleedha. Akka malee ijoolleedha. Kilippii caayaa jaalalaa irratti bara 2002 fi
akkarrattiin dalagee jechuudha. Audioon isaadha warra kaaseetaa wajjin bahe. Audioon isaa jechuudha. Amma Farahaan Baddeessaa gisee jaan kana waanuma Farahaan Baddeessaa guddateef akkas jaammoo waan biraatu jiramee daawwattoonni maayashoo illee irraa haa baran ka'a. Baddeessaan haadha tiyyaa na guddiftee biyya tiyyaa achirraa hin nyaadhee bishaan isiitiin hin guddadhee jaalala hawaasa kiyyaatiin as gahee jechuudha. Baddeessaan biyya tiyyaa ni jaaladha. Walaakin ani dhaloonni kiyyaa Mi'eessootiin dhaladhee abbaan kiyyas Suleeman Mahammad warruma Mi'eessooti. So gartee ani Mi'eessootiin dhaladhee achumattiin if bareesi gaasa abbaan kiyya gartee lola daangaa irratti wareegamee nuti Baddeessa gallee achittiin aartii jalqabee jechuudha Baddeessatti. So bareeddu Baddeessaa jeetiin sirba jalqabaa baase. Bareeddu Baddeessaa achumaanii Baddeessaan achumarraa fudhatamte jechuudha. Farahaan Baddeessaa MP3 irratti akkasitti bahe maqaan yeroo sangaa akkuma kaaseeta irraa bu'anii gara MP3 dabranii mire. Kaaseetta dhaqqabattee mi garuu? Bara kaaseeta zamana kaaseetiin ni ba'umsa. Ani kaaseetni xumuraa shanan bareentumaa nama shan taanii qabaafne jechuudha. Nurra dhaabbate. San booda kaaseetni hin baane. Nam shan isin shanan eenyu fa'a? Shanan amma ani hanga yaadadhu ni hima. Haya himimme. Ana Raaju Muhammad, Samir, Hamdi, Aklilu. Nama shan jechuudha. Ayyee. Kaaseeta shanan bareentumaa mana muuziqaa Awaash Maamata Awaashtu baase. Dirree Dhawaa. Ayyee. Haboodaa nurratti dhaabbate jechuudha. Egas as gaamma waggaa 10 meeqa jirra jechuudha. Farahaan kaa isa tiriifaa garagalchee qorqorroo fa'aa maaltu waan akka xaasaa waliin gurgurteeti walleedhaaf jaalala hedduu guddaadha qabaachuu turte. Eessaa dhageesse? Hai. Kana osoo hin odeeffatin akkamittiin istiidiyoo maayaatti si yaaba. Jaalalaati muuziqaadhaaf qabdu hedduu na ajaa'iba. Keessattuu wallee duraan ittiin eegalte. Dhaasaadhaan taphachaa osoo nu yaadachiisee baay'ee natti tola beektaa. Amma ani gaafa san kiiboordii hin beeku. Osoo meeshaa muuziqaan taphatiniin wallee galee. Amma jaalala yoomiin sirba kana baasee akka namatti gurra hawaasa kiyyaatiin dandeettii tiyyatan agabbaasee gurra hawaasa kiyyaatiin gaayeen hawwii guddaa qaba ture. So ani gaa hodduma wanti kana faas fudhadheetiin hodduma haayilaandii kana farratti saanaa gargalchee tirii farratti taphachuu ture. Silaanuman deemaa miilan dhabee silaanuman baasaa dhiiraan dhabee. Ol qabee gaqqabee si dura qabee. Ifumaaf jettaa jechuudha. Ajaa'iba. So akkasittiin taphachaa ture yeroo san jechuudha. Walleen tuni yaadannoo guddaadha. Kun jechuun amata 17 dura. Egaa amma bara ani wallee tana bara 96tti ani kutaa sagaleen qara'a. Yeroo man kutaa sagal qaru sanii walaloo barreessuu eegalee jechuudha. Amma bara 96 irraa yoo lakkoofne waggaa meeqa? Ajaa'iba. Wallee ittuma dhalatte jechuudha. Ittuma ni bareen jaalala walleedha. Jaalala guddaadha. Waa'ee haa tirii galagalchanii xaasaa garagalchanii taphachuu kana hoggaan santurraa mi'aawa jaanii. Ummaan tantee garuu hamilee guddaa akkasii kannaa turte odeeffadhe kanallee waa'ee ummaa tanteetiin natti hime. Haatitu waan guddoo beektaa. Ani haadha tiyyaa ijoollummattiin dhabee bara 93tti akiramtee maqaan isii Halimaa Aliiti. Isin Rabbi rahmataa godhuu fi jaalalaan aartiif qabu irratti jechuun haati tun nama keessatti ni agartee gitaara fa'aa agartee wantiidhaan na daleessiftee jechuudha. Muka baankoonii kanarraa na daleessiftee naa kanniti ani waan akka xaasaa kanarratti laastika fa'aa maree hoggaan akka taphadhu agartee nama yaamtee gitaara fa'aa daleessitee naa kannuu turte jechuudha. Ajaa'iba. Jechuun na keessatti hin dhoorkine narraa jaalatti ture ijoollummaa kiyyaan sanuu ijoollummaa kiyyaan xiqqaadha yeroo san.
So gartee isiinuu nama aartiiti ummaan tiyyaa. Abbaan kiyyallee nama aartiiti. Abbaan kiyyaa rabbi rahmataa godhuu fi gitaara ni taphata inni mutaan isaatu jechuudha. So ani maatii aartii irraa hin dhaladhe jechuudha. Akkasitti gaa warra muuziqaa baasee akkasitti feffeemasa gurguddaa sana osoo hin taane abbaan kiyyaa akkuma isin jetti gama aartiitiin miti beekamu inni qabsoo keessatti beekama. Akkuma irra siimatti lola daangarratti wareegameen isin jedhe garuu maatii aartiiti maatiin tiyye jechuudha. Irratti na gargaaru turanii aartiirra nan gargaare obboleessa kiyya Jaafarsileetii. Egaa eega maatiin tiyyarraa akiraman booda isaan na guddisee inni irraa na dhorkee garuu hin dandeenye alhamdulillah as gahee egaa carraadha hundinuu. Hayyee hedduu takka namatti tola. Mee ammoo daawwattoonni Maayaa Show Farhaan Suleedhaa isaa weellisaa if bira keessee maadila kanatti haasoyita yookaan maa haasoysiistanaan jaanii uumarra keenyaaf gaa waan ta'e. Afaan gogogaa waliin teessee. Waanuma takkaan bashannansiisteeti walitti deemna akkasii mire akkasii wayyaadha. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatii jiru an qopheessuun sagantaa kanaa Rashid Tarrafaati. Obboleessi kiyya wallisaan Farhaan Suleemoon waliin jira isin bashannansiisuu jira jeetiin abdii guddoodhaan qaba. Hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turan isinin jaha YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatiidhaan isinin jaha turtii gaarii isiniif hawwa. Hayyee hedduu takka galatoomi daawwattoota keenya gaa bashannansiisnee walitti deebineeti kan jirru. Farhaan yeroo hunda nashaaxa. Shiqirqiriidhaa ja'an. Sila addunyaan tun gabaabduudha. Micin kun fadhu rahaa maatii tiyyas gammachiisee ifis gammachiisee waan qaburratti hangan qaburratti gammachuun qaba. Akkasi maaltu na cinqe. Ammaasis hoggaanii fi hojjettu waan inni si dinqasiifadhu keessaa Farhaan ati hogguutu jaartisan ta'e wajjin kiliippa daleeddan sin jenna. An jaartiin tiyya baruu hundaan guutuudhaan an jette beekta. Namoota hedduu weellistoota hedduu bira waan akkanaan argu waan ta'eef kan akka irraa haasoituun fedha beekta. Maal seetee jaartii jechuun hogguma dura jaalattu sanuu waan irraa ilaaltee jaalattee jaartii godhattuu jira miti kiliippiidhaaf maaltu si hanqisa duuba. Naasaa. Hogguma sanuu isii jaaladheetiin bultiidhaaf haadha ilmootiyyaa godhuudhaaf isii jaaladhee mitiira akkasii bara kilippii irratti duba sinsinniitamtu dhufee keessa hafti isiin soo gartee yeroo takka jaartii mana keessa hojii jirtu tana taalatti kilippii hojiin daleedu sanii oli isiin haalaan bareeddi sinsinni irraa fixattanii warquuftanii sitti fokkottiif moggatti ilaalte akkasii miti taalaa sanirra bareeddi walaa kan isiin yoo gabbaate ummataaf akkuma ati gaafa dura jaalattu sanitti ummanni waliin isin jaalatu. Kanaafuu ashiitaan nuureedha anaaf guutuudha kilippii irraa waan hanqattee hin qabdu. Ammallee kilippii bareedaa tokko nu wajjin daleedeetiti. Dhuftee jirti. By the way qilleensa kanarra ani deebii hin kennu malee yeroo hedduu maaltu deema jira beektaa? Farhaan ashiitaan ka'ee ja'anii gaafii natti dhiyeessan bilbilaa fi bakka garaagaratti yeroo keessa jiranii gaafii tana gaafachaa ture. Baay'ee waan anaa fi ashiitaan walii hudhiisiti sokkitee hin beektu ashiitaan.
eegan guyyaan isii ni kaa godheerraa jalqabee sokkitee hin beektu waliifnee maaf jaarree so wanni jaaniif nin beeka naaf gala wanni jaamee fi gis takka takka taligaan mana keessaatis ni jirti ashiitaanii alhamdulillahi ilma dhiiraa tokko maahii naa dhaltee jirti maqaan isaa maahiidha ilmoo sanii wajjin biizii taati ilmoo guddisuun marii ulfaata nama beeku beeku kilippiin hojii dalaguu hin dandeessu yeroo isiin dadhabdetti immoo gabbeetiniin shamarran oromoo bareedaa jira isaanii wajjinis dalagu jechuudha. Kana jechuun isii wajjin addeekte jechuudha miti. Hoggaan tana hojii dalage tana hiikee bar tana fuudhe ta kilippii hojii dalagan hundaa wajjin waliin fuudhan akkasiin jaa soo anaaf ishitaan addan baane ammallee kilippii bareedaa tokko qabannee dhufu jirra inshaallah. As ba'uu deemta. As ba'uu deemnee. Yoo rabbii jeeni ilaallanii daawwannaa jechuudha. Rabbinis naa milkaa'e sun isiniin jaa. Hedduu bareedaadha. Maaf seete namni beektaa waan ifii kana miidiyaa irratti dhaadheessuu waliin dalaguu yoo dandeettiin waliin dhufe walitti dhufe amma namni tokko tokko kun jaartii waan biraa daleedii jaarsis waan biraa dalagaa. Yoo walitti hin dhufne ogummaan humaa gochuun hin danda'amu. Namummoo ogummaa sanarratti bobba'eetu jira waan ta'eef humaatii miti ni dalagan jechuudha. Yoo walitti dhufu immoo waasa bareeda akkasitti daleedanii waa'ee baddeessaa waa'ee ijoollummaa hayatee na yaadachiisime. Baddeessaa akkamii yaadatta? Baddeessaan gaa akkuma isin jetti haadha tiyyaa na guddiftee irraan nyaadhee irraan dhugee na barsiiftee ummaan tiyyaa warra baddeessaati. Gaafa baankii yoo wareegame achitti baddeessatti galle jechuudha nuti ummaa tiyya achitti nu galchitee gandii ummaa tiyyaa warra baddeessaa waan ta'eef achumatti ijoollummaa kiyya elementaris karaa hanga 8 elementarii jennaan achi qaraate achittiin qara'ee ammas hayaaskoolis hanga kutaa 9 achumatti qara'ee sangoota kanneen karaa biyya biratti deeme bakka biratti qara'ee jechuudha kutaa 9 irraa hanga kutaa kudhan ranga kutaa 12 jechuudha ciroofattiin qara'ee so ani baddeessattiin aartii jalqabe akkuma reefu tan si himetti jaalalti muuziqaadhaa dura irraa na seente maatii tiyyarraa jechuudha jaalalti aartiidha silaa maatiin tiyya jaalala aartiidha hin qabanne ani itti seenuu hin danda'u jechuudha akkan aartii keessatti bari na godhee jaalala maatii tiyya aartiidhaaf qaban irraa kan ka'e baddeessaanii walumaa galatti anaaf haadha tiyyaa akkasittiin. Farahaan nama akkamii ture ijoollummaan hin jiru amma? Ijoolleen takka takka amma nama rabshaa kun nama callisaa hoggaan fi guddatu haan karakkisu. Amma ni beekan warri na laalaa jirullee ni beekanii yoon hin sobee faraan sobee jira jaalladha. Akka ati nama rabshaa turte jechuudha. Yoon ani nama gaariidhaa lakkii naamuseedhaa jee. Farhaan bakka tana sobee jira yaa'ii qaba jaanii gaadha yaa'iin qaba gaafa ijoolleedha ani abbaa yaa'iitiin. Hiriyoonni kiyyaas ni beekanii gaa dawaa ta'eef baraa. Bikka sanatti dhugaa dubbatte. Dawaa ta'eef baraa jettuun ani amma niin qaanfadha nama qaanfatu. Ani amma sooshaal miidiyaa irratti akkasitti gabbahee amma tiktaaka irratti namni akkasi gabbahee haasa'u ani haasa'u tiktaaka laayifii seenee niin qaanfadha ija laafu. Garuu gaafa ijoolleedha abbaa yaa'iitiin tureen akkasi. Nama faa dhagaan dhoyitee amma faa wal agartee faa ni jira amma dur si ijoolleedha dhagaan dha'ee faa fotteessi. Amma ni beekan. Amma ni beekan yoo dhageessi ani guyyatti osoo nama fotteessin hin oolu gaafa ijoollummaa kiyyaa. Hogguu jechuudha. Ajaa'iba. Kiyyaan wallolaa oollanii beekan takka takka ni beekan amma ijoolleen hiriyoonni kiyya kama sirii jiranis. Eenyu fa'aa amma dhifama gaafatte. Wanti amiiroo tokko fa'aa amiiroo idaraa tokko fa'aa amma yoo dhagaa jiraate so mana filimaa fa'aa seennee filima san akkuma gartee shaarukaan fa'aa waltumanitti gabbaaneetu moolaa dura waltumne. Shilingii fa'aa kabaltee seenuu turte. Shilingii fa'aa sumnii fa'aa kafalee turre akkuma mana filimaa irraa gabbaaneefatti waltumne jechuudha. Ijoollummaa kiyya irratti so walumaa galatti ani abbaa yaa'iitiin ture. Gaafa ijoolleedha. Ni beekan hiriyoonni kiyya. Sirriitti beekan hawwan keenyas ni beekan. Garuu amma alhamdulillah guddadhee akkasii ammasii ani ispoortii keessan ture. Sarkasa fa'aa. Sarkas keessan ture. Sarkasii tabooda ispoortii tiyya tabooda
sirba karratee san dura irratti gis takka gizeen jiru gizee eegal dura kiilii keessatti qobuu seetiin ture. Amma gaan beeku ani gas booda ispoortii tun deebine so amma gaa dalaguun qaballeedha. Haadhaa fi abbaa jaanii yeroo manni barumsaa cufamuu deemu sanfaa agarsiisa showii fa'aa achirratti agarsiisu turre. Anamma yeroo walaajosh baalii jaaniin guyyaa waxabajjii soddomaa san jechuudha. Hawwisoo jira. Hawwisoon teenya gabbaatee taphatti osooniin fedhii aartii qabuutiin isaan keessa seenee jechuu fadhuutiin akka isaan isanii wallisuu fadhuutiin taa'ee tamalkaachii taa'ee ilaalee isaan ture jechuudha. Dhiifama daawwattoota ta'ee isaan ilaalu ture jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti ani sarkasiin hojjechuu ture jechuudha. Yeroo isaan achi muuziqaa dalagan ani asii sarkas agarsiisa. Sarkasii agarsiista. Silaa hawwisoo san keessan jiraachuu qaba ture. Miti sila akka hojii tiyyaatiin jechuudha. Akka silaa fedhii harkatti. Akka fedhii tiyyaatiin jechuudha. Garuu yeroo sanii sarkas haalli ijoollummaa tiyyaa akkas ture. Hedduu takka ajaa'iba waan na yaadachiiftee fi waan inni irraanfanne ni jira dhiiroo. Amma tanuma dhiyeenya kanaatiin si himaa hanga beektaa. Yeroo hedduu kilippii gizee daleenu qunnama hedduu jira baay'isa wayii. Gaafa takka maaliin ta'ee ta'a osoo nuuraleenii dalagu jiru. Gis takka ni ta'a nama qunnamaa kaameeraanii boonaa numaraasii ciiseetitti waraabbata jechuudha. Inxooxxoo keessa waraabu jirra gaara inxooxxoo keessatti lafti simida. Ani immoo iskeech akkanatti oofan tokkoon oofu jira. Gartee akkanatti miilaan deemaniin saniiniin paartii sanii waraabamu jira. So ammaaltu na qunnamee. Irra deebi numa ja'a. Oofaa numan dhufa. Kaameraan tokko jira, tokko as jira, tokko as jira. Taa'ee na waraaba. Irra deebi numa ja'a. Irruman deebi'a. Irruman deebi'a. Lafti immoo akkana kun gadoodha. Gadoo sanii gadi immoo qarree jira jechuudha. Ispiidiin dabalamnaan qarree saniin kutee jechuudha. Waan kana ta'e jiru. Irra deebi'a numaan jaaboonaan irruman deebi'a. Irra deebi irrumaan deebi'a. Amma hoggushan immoo ja'a ta torbaffaa anu dadhabeetiin jira kaanamaami. Hayaa irran deebi'a jechuun ol kuchiisee wanta jechuu qarreerra geeffadhee gama duubaa itti gadhiise. Wanti ispiidiidhaan dabalte jechuudha. Fuutee qarreerra nageessite qarree kuturra asumatti yooniin kutee hojjetiin gadhiisee olu taalee jechuudha. Mee rabbii sume sodaadhu tite nama kufee lafa jiru tokko kaameeraadhaan itti fiidamu lafaa kaaftaatti. Sii galee kaameeraadhaan na gargaaran jechuun narra deemanii. Si galee anaa akka raacha baxxatee lafa taa'u kana wanti samii tana keessa ol na dabarsitee jechuudha. Si galee akka nama ciqalfatee qamoo jirutti lafa bu'e duuba. Si galee. So maal seetee amma akkanumatti hin ciqileedhaan jechuudha. Wanti samii keessa ol na dabarsee lafa gaddeebee lafa bu'eeme. Because shuutii hedduu tana haftee jira. Jabaadheetiin lafaa ka'uu qaba. Akkasumatti jabaadhee lafaa ka'ee jechuudha. Hoggu 8 irratti hin kufeen sin jee lafti labbaadha. Abooniin kufaarraan deebisin gurbaa osuman jiru. Si galee 8 irra kufe. Nuuraleen irratti ni jirti jechuudha. Gizeen iskeechaan deemu. So qunnamni hedduu jira tanuman irraa siitu akkasittiin jabaadhee waraabbii san eegan fixadhee booda san booda gaa kan hin dhibamu haaratti. Dhibama achi na dhukkubaa jee kan hin himadhu san booda malee waraabbii irratti himite jechuudha. Qunnama akkanaa kana fa'aa jira jechuudha. Narra yaa'anii jechuudha. Nama bishaan liqimsee gakkutu jiru harka qabuu dhiisanii kaameeraadhaan gubbarra. Akkas jechuudha bar. So waan akkanaa jira. Qoosumaaf hin jee isaanillee na gargaaranii lafaan akaasanii. Mudannoo ajaa'ibaati. Hayyeekaa galatoomiin siin ja'a. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Hedduu takkatti baharaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. An qopheessuun sagantaa kanaa Rasheeta Rafaffaa Jinaan Jaanii
keessummaan kiyyaarraamu kan isin hedduu jaallatan kadiin qiseeffattan weellisaadha. Abbaa ogummaa hedduu ganarra haasa'uu deemna. Ogummaa biraatis ni qaba. Faraansulee yookaan Farahaan Baddeessaatu nu waliin jira. Kan bashannansiisu jira. Amma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turan affirraa kayya. Hayyee irra deddeebiitiin galatoomiin siin jaa. Daawwattoota maayaa kayyaanaaf bashannansiisu jirta waan ta'eef jechuudha. Ogummaa biraa ni qabdaanse. Mee maal fa'a? Weellee malee hogguun akkanas ilaalu waa tuttuquu kana fa'aa waa kompiitara kana fa'aa qindeessuudhaan wal qabatee qindeessuu akkatti jirtu quban qaba. Saniin wal qabatee kabiraallee shakkuttiin jira. Aswaasini. Numa jirti ani yaa'u muuziqaalee kiyya irra guddaa ifumaafin dalagee Muniir tokkoffaa Muniir Shaafii tokkoffaa haa galatoomu osoon qindeessummaa muuziqaatti hin seeniin dura Muniir Shaafiidha. Obboleessa kiyya hedduun jaalladha hedduu sirboota kiyyanaa qindeessaa ture baay'ee gamanumaan isaan galateeffadha. Warraan akka isaatiinis wal qabatee hedduun isaan galateeffadha hiriyoota kiyya warra na gargaaran jechuudha. Hoggaa as deebinee sanboota muuziqaa qindeessuudhaa fi miksii godhuu irratti tiitooriyaala fudhadhee nin godhaa gara biraatiin santuma waa'ee moggaa dhageeta jettu waa'ee appiidha soofteera kalaquudha. Sanis amma waggaa 3 keenya jirra appii tokko kaniin kalaqee pileessoo irratti oloo baasee Farahaan teelegiraa kool jedha viidiyoo itti dawwaltaa audio koolii qaba akkuma waatsaappii akkuma miseenjaraa akkuma teelegiraamaa jechuudha. Akkam yoo jiran akkamitti hontee yoo jaanoo? Dhiifa manaa godhii tolchuutti hin jira alhamdulillaahi. Walaakin ani tiitooriyaalan fudhadhaa qilleensa irratti gaama namu mana barumsaa harkarraa qaba. Bilbila keetiin tiitooriyaala fudhattaa weebsaayitiilee gurguddaa barumsa namaa kannantu jira. Ajaa'iba! Ifiif qindeessita. Akkasiimi walaloos ifiif barreessita. Waa hundumaa jechuudha. Kun dhiibbaan qabu hojii hankee irratti. Kan ifii dalagu. Kan ifii dalagu kuni sirratti dhiibbaan qabu hojii hankee irratti waan bareedaan as ba'u irratti fi gaafa kaan ni qaba. Haaya. Akka gaarii qaba. Haayee. Akka ittiin qabaannes qaba. Haaya. Fakkeenyaaf ani muuziqaa tokko hoggaa daleetu hoggaa walaloo barreessitu sirba qofaan ta'a barreessitu imeejii viidiyootis kilippiidhas yaadaan laalaati daleete jechuudha. Intalti irraa walliftu suni seenaan irraa walliftu suni takkaa jireenyi irraa walliftu suni takkaa qabsoon irraa walliftu suni imeejiidhaan viidiyoodhaan laalaa dalaga nama hoggaa wallee dalagu. Akkasumatti akkuma viidiyoodhaan kilippiidhaan jedhu sunitti oodiyoodhaanis muuziqaan sila akkana naatee jettee yaadaa daleeta. Fakkeenyaaf hoggaa walaloo fi yadaloon takka barreeffamtee takka yadaleeffamtee muuziqaadhaa wajjin dhalatti. Muuziqaa wajjin dhalate san hoggaa sirraa dhiisanii diqaalaa biraa sitti gabbaasan muuziqaa biraa keessi kan kee kun siin liqeeffamu. Jettee dhiiftee deemtee ifii dalagatte jechuudha. Akkasii fudhatamutti itti saksasteetiin jiras jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa karratee san duraa Muniiriif kanneetiin duree kana dura ifumaafin walaloo godhee ifumaafin yadaleessee kilippiin daleene irraa ture. Irraa ture deebi'eetiniin ani haareetti gabbaase jechuudha. Because walaloo si yadaloos anumaa dalagee waan tureef irra deebi'ee miidheessee karratee san duraa jee gabbaase. Inni suni istiidiyoo hedduurraan deemeetiin kana ganna dabruu dide. Achi deemee as deemee achi deemee jechuun waan takka ani kan inni itti amanu muuziqaa hoggaan ifiif dalagadhu warra narra beekuu jiraan hin beeka warra dandeettii narra qabuu jiraan hin beeka. Waan kiyya wanni kun yoon hin abbicha san bira geessee dalagadhe waan kiyya naa bareeda malee hin fakkaatu. Akkasitti gadiin bahee muuziqaa wajjin dhalatu san narraa diqaalesan ifitti as deebi'ee dalagadhe itti kaniin saksas teessni jira jechuudha.
Hayya kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii keenyaan bashannanaa jirtan jeetiin abdadhaa haasawaa Farhaan Sulee waliin taasisaa jirru hedduu takka akkatti gammaddan abdii guddaadhaan gaba ammallee itti bohaartan nu wajjin dura amma maayyiitti weellistoota ati dinqisiifattu keessaa mee? Ani dhugumatti akka jalqabatti yoo kan inni dubbadhu ta'e weellisaa Alii Shabboo abbaa weellistootaati. Alii Shabbootii fi Abubakar Muusaa yoo jiraachuu baatanii afran qalloonuu hin jiru ta'uu son afran qalloo. Galatoomii. Alii Birraan mataa isaatu yoo Alii Shabboo jiraachuu baate jiraachuu hin dandeenye. Ani mataan kiyya yoo Alii Shabboo hin jiraatin aartii irratti hin jiru jechuudha. Inni onkora aartii Oromoo kan walii galaati. Istiidiyoon Oromoodhaa ta jalqabaa ta'e eenyuti ni beektaa? Ta Alii Shabbooti. Istiidiyoon Oromoo ta jalqabaa jechuudha. Ajaa'iba. Alii Shabboo eenyutu gitaara barsiise? Alii Birraan gitaara barsiise, Alii Shabbootu barsiise fakkeenyaaf. Kanaafuu Alii Shabboodhaa hunda isaanii nin dinqisiifadha, nin jaaladhas. Garuu abbaa keenya Alii Shabboodhaa nin dinqisiifadha. Rabbi umrii isaa haa dheeressu. Amiin. Amiin dhugaa Rabbi dubbachuudhaaf waan bareedaa irraa haasawite. Wannummaan afran qalloo jaamtootu yaaduun nama rakkisa ture. Dhugaa. Osoo Rabbi rahmataa godhuu fi Abubakar Muusaa, abbaa walaloo, gaazexeessaa, barreessaa, abbaa ogummaa hedduu isaa fi ammoo biyya alaa jira adeera keenyaa Alii Shabboodhaa abbaa sagalee kiloolee osoo jiraachuu baatan yaaduun nama rakkisaa. Fakkeenya guddaadha. Weellee isaa kan fayyadattame. Walleen isaa hagan qabduun asheeta shumburaa loosha bishaan biraa. Yaa burra hayi. Amma burra hayi. Irra hayi ure? Irra hayi maqaa Rabbi gitaara fuudhee. Dhugaa? Kan dhugaati. Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa. Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa. Azeeba biraa jannani siiraa jannani siiraa boontu jannani siiraa. Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa. Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa. Azeeba biraa jannani siiraa jannani siiraa boontu jannani siiraa. Jannani siiraa jannani siiraa jannani siiraa. Farangama hojiiwwan hanqeetis itummaa fi hanqeet irratti kan gootu. Mee haalli jiru maal fakkaatame? Jirumaa fi jireenyi weellistoota artistoota biyya keenyaa keessattuu yuutuuba kanaan wal qabatee waan jiru kun maali? Dhugaa dubbachuudhaa fi dahannoo takkaa jira. Dinqisiifattootaa fi artistoota jidduu. Waan jidduu takka dahamee jiru takkaa jira. Beekamuudhaa fi qabeenya qabaan gargari. Bakka beekamtiin jirtuu fi bakka qabeenyi hin jirre miidhaa guddoo beekamtee yoo qabeenya hin qabaanne jireenya kan keetiin tasgabbeessitee jiraachuu yoo hin dandeenye beekamtiin sun siif miidhaa guddoodha. Kanammoo rakkina kana ka fiduu danda'u maali ka jennu yoo ta'e kuni rakkoo biyyattiiti. Ani warra faranjii sana haa ta'u rakkoo mootummaadhaa haa ta'u addaan hin beeku. Biitii Itoophiyaa jedhamtuuni YouTube partner keessa hin jirtu. YouTube partner jechuun biyyatti fakkeenyaaf Keeniyaa fudhannu. Keeniyaa yoo fudhanne Keeniyaan YouTube partner keessa jirti. Weellisaan biyya Keeniyaadhaa tokko dinqisiifattoonni isaa hedduun eessa jira? Keeniyaa keessa jira. Kanaafuu analayitikiin isaa guddaan Keeniyaa keessa waan ta'eef jechuudha. Galii ittiin if tasgabbeessee jiraatu harkataa jechuudha. Inni mataan isaa nama gargaaru ta'ee jiraachuu jira jechuudha amma. Biitti tun immoo fakkeenyaaf beeksisni hin deemu biyya tanarratti ammaan tana yoo mee YouTube banaati ilaala. YouTube banatanii yoo ilaalani beeksisni hin jiru. Kanaafuu amma fakkeenyaaf akka kiyyatti YouTube kiyyarratti analaytikii kiyya guddaan kanaa laalu warra Itoophiyaati. Itoophiyaa jaa. Lammaffaa Saudi Arabiyaa. Sadaffaa Soomaaliyaa. Afraffaa Ameerikaa. Akkasitti deema jechuudha. Analaytikiin tokkoffaa Itoophiyaa kan jiru dheeraan kuni asirraa ka'ee achi dheeratu analaytikiin kun maallaqaa beeka. Niiraa lama cabxuun hin jirtu. Bilaash.
Kasilaa biyya alaarraa xiqqisho nu ilaalantu maallaqa galii nuu qabaa. Kanummaan galii nuu qabu sanuu fakkeenyaaf kaniin qarshii 100 takka harkadhu yoo ninte kanuma ciccitee alaan lamu kanarraa sharafa Itoophiyaatti mudhiitti walii kutaniititi addaan nurraa qooddatan jechuudha. Kan qarshii 100 kaniin harkadhu yoo ta'e qarshii 50 naa kafalti Itoophiyaan. Akkasiin qaraxa Ameerikaatiin qarshii 10 kafala jechuu ji'arraa. Du'a moo du'a mitire? Du'a. Laffaatiin tiyye hin hafne anaa galii harkachuutti hin jiru. Sanuu galii eenyuuf kafalta? Ameerikaaf kafalta. Ameerikaaf qaraxa kafalee jiraachuu jira jechuudha. Kana mootummaan wanna kana mootummaa yoo danda'e sirreessu haa sirreessu. Mataa isaatiif illee faayidaadha jechuudha. Yoo ka danda'u ta'e haa sirreessu. Akkamitti isaa faayidaadha beekta? Nuti irraa if danda'uun waan guddaadha jechuudha. Artistoonni rakkoorra jiran waan hawaasaa fi artistoota jidduu dahamee jiru kan isin jiru kana jechuudha. Artistoonni akka malee jiraachuu jiran. Because walleeni baasanii wanni kilippii irratti maallaqa baasuu fi wanni isaaf galu gargar jechuudha. Yoo even yuutuuba banatee yuutuuba isarratti illee kasirba gadhiifatu ta'e akkana jechuudha. Akkuma siime kanatti miidhaan jirti jechuudha. Biirtituun yuutuub proogiraam yuutuub paartinarii keessa hin jirtu. Kanaafuu sila analaayitikii dheeraan sun kan Itoophiyaadhaa kakafalu ta'e yuutuub paartinarii keessa jiraattee biirtituun jechuudha. Weellisaan biyya tanaa guututti dureessa jechuudha. Osoo gargaarsa mootummaa irraa isin gaafatin, osoo gargaarsa hawaasa isin gaafatin, galii yuutuuba isaa qofti irraa dureessa ta'a jechuudha. Yoo yuutuuba banatees rakkoo. Yoo dhaqee bakka biratti yuutuubaroota bira irratti gadhiifatees yuutuubarri biraatis akkasitti bakka meeqa ciree fakkeenyaaf kilippii tokko irratti qarshii 200 kabaasee yoo ta'e qarshii 20 harkatu weellisaan. So maaliifin qilleensa irraa dhabama jeetitti itti if cinqu jira malee rakkoodha jechuudha. Kanaaf ani alhamdulillah garuu gama biraatiinis taffataaf waan jechuun jiruuf jecha alhamdulillah jiruu bareedduun jiraachuu jira. Kanaafuu dubbiin tuni haala lamtu tuni dhimma faranjii haa ta'u warra yuutuubaa haa ta'u wanni haasawanii wanni sirreeffachuun danda'amu. Yoo jiraate mootummaa yoo ka sirreessuu danda'u ta'e jechuun artistoota gamfa Afrikaa irra jiran keessa yuutuub paartinarri Itoophiyaadhaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu biitu tuni yuutuub paartinar keessatti akka deebitu yoo ka danda'u ta'e mootummaan wanna kana yoo laafisee kalaallee yoo ta'e garuu miidhaa guddaadha. Artistiin jiraachuutti hin jirtu innu isumaafuu miidhaa jechuudha. Kana waan ta'eef jecha inni nu sila hagalii irraa harkatu ta'a jechuudha mootummaanu. Waan kana ta'ee jiru jecha wanni kun xiyyeeffannaa keessaa haa galuun sin ja'a. Hayyee walumaan janna haa. Ka walumaan janna. Bakka hanqisee yoo jiraate yookaan dhaamsa maayyii yoo qabaatte immoo irra kaayee. Wallaahi dhaamsin ani ji'uu gartee yuutuub paartinariin biyya tana haa deebi'u akkuma siin jetti wallee illaa qinaadhaa wallee abbootii keenyaa akkasumatti maayaa shawuu ani hedduun dinqisiifadhaa qophii teessan tana hedduun isin jala deebi'e isin hordofaa takka taniin irraan gammadiin hin jirtu gartee maayaa shawuu kun guddatee akka addunyaatti akka ifeenuu hanga abdii guddaan isin irraa qaba hangaan dandeetti anillee dhimma teekinooloojiitiin isin jalan jira abshiirii waan hin danda'uuni gaafa guddannee immoo qarshiidhaan nama gargaaru eegallee akkasitti yuutuub paartinariin tole shaashaa isin goone inshaallah rabbi jee ulfaadhaa kabajamaadhaan isin hin ja'a. Galatoomii. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota maayaa shawuu kan daawwachaa turtanii sagantaa maayaa ture sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin ture nu waliin taatanii bashannanaa akka turtan abdii guddaadhaan qaba keessummaan kiyyaarraa weellisaa fi qindeessaa muuziqaa akkasumattis immoo ogummaa teeknooloojiitiin waa hedduu bareechaa miidhagfachaa hojjechaa kan jiru isaa keessatti barachuudhaan waan barate san immoo gara hojiitti jijjiiruudhaan kan irraa baratan dargaggeessi hedduun isarraa barumsa guddaa argachuu qaba jee kan inni itti amanuu as istuudiyoo maayaatti affeeruudhaan waa hedduu irraa haasofnee jira. Sa'aatu nama daangeessaa malee kana caalaa mudannoo fi muuxannoowwan isarraa waa hedduu baratan jeen abdadhaa. Hamma maayyiitti turtanii waan daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaan isin jaa amma torbaanitti torban gaarii isin jechuu kiyyaan dura yuutuubii maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isin jaa. Dhaabbileen garaagaraa nu waliin taatanii sagantaa maayaa show waliin ta'uudhaan oomishaa fi tajaajila keessan warreen beeksifachuu barbaadaniif immoo
Kottaa waliin hojjannaan isinin ja'a karaa toora bilbila keenyaa 022 211 23 nu haasofsiisuu dandeessanii galatooma ulfaadhaa nageettiin isinin ja'a.